Hamile kanaan jawaar isa wajjin hin deemu hin dhagahamu. Mee yeroo takka hamileen baay'ee xiqqaadha naantaan. Mee yeroo takka hamileen jawaar hamileen bagaimana tufan jawaar kemudian bagaimana tufan jawaar subanda ontati dubakkoo lirincha wani bila harkata waan nisbata jawaarin harkata waan lirincha sagalee Hedduu Galatoomaa kana bakkee sin to'adha. Hedduu galatoomaa. Nama shawwata. Kamera irraa baasuuf waan hin taaneeta alas taa'ee jiras. Ayyee baga nagaan dhuftan hundi keessaniyyuu jawaarattilleen baga nagaan dhufteen jechuudha argamteessa jechuu barbaada. Mee yeroo takka jawaarifameleen akkasii hawaasni Sweden akkanatti baay'attanii asitti argamu keessatti hedduu galatoomaa koree qophii kana qopheesstes asumaan naannoo dhamee yeroo takka. Hayyee haasawa baga nagaan dhuftanii akka nu gargaariif akka isinillee galatoonfatan walitti qabaa koree sagantaa kanaa kan ta'an abbaa baatee gara waltajjiitti naaf garaa. Hameen jiru maal isaa? Baay'ee galatoomaa fayyaa nutaa baga nagaa walitti deebine akkanatti guuttanii mana kanatti akka guyyaa afnaa eebba kitaabaa nu miidhagsuu keessaniif irran deddeebi'ee baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Hayyuu gameessa siyaasaa obbo Jawaar Mohammad baga nagaa nuu dhufte ammallee irra deebi'ee jedha. Wanni maanguddoonni abbootiin amantii isin warri hirmaattoonni hayyoonni dargaggoonni Sweden keessatti argamtan eebba guyyaa har'aa aniin gaabbu jedhu Jawaar baase isa kana miidhagsuu nu biratti argamuu keessanii hirmaachuu keessanii irra deddeebi'ee baay'ee galatoomaa isin jedha. Akkuma beekamu dhiiroo garaayyoo beela'ee maal barbaada? Nyaata hoogganamuu galgaluu tokko barbaada. Garaa barbaadanii surriin ilma namaallee akkuma nyaanni garaan beela'u surriilee yaada beela'u. Kitaabni Jawaar nu baase hin gaabbu kan jedhe kitaabni addunyaarra jiran cufa isaaniitu yaada kuufame kan ammoo namni kana hordofta kanas wayya jedhe kan surriin namaa dheebottee beelofteef san dhiyeessaa jechuudha. Akka yeroo Jawaar kitaaba hin gaabbu jedhu baasu nu wanni nu beeknu Jawaar foddaa feesbuukiitiin miidiyaatiin akkasiitiin beekna.
argammo hinga jedhee nu dhufeeni maal akka fakkaatu waliin ilaallaa irra deebi'ee Samire yeroo tokkotti naa kenna. Beektu namni addunyaa kanarratti dhankii qaba rakkoo qaba ammoo keessaa Oromoo waa lama addaan qabatti Oromoo qofaaf mirga namaatu wanni lamaan keessaa maal jedhu ciniinsuudha akkanaan ciniinsuun lamatu jira tokko ka haabonni qofti beeknu ka warri dhiiraan beektu ka ilmoon bara irraa yeroo irraa ba'uuf jettu ciniinsifachuudha eega geessee duuba ciniinsu san obsitee ilmoo biratti illee dabarti akkanaan ni biro lammaffaa ammoo ciniinsuun lammaffaadha ammoo ka yaadaati yaanni dubartis hin jedhu dhiiras hin jedhu mara qaba hirribas nama dhoortu bu'aan qe'is nama dhoortu kana waan ta'eef annagaa nuti wanni irraa barbaanne Jawaar irraa waan haga ammaa kuusa qabu ingaabbuu keessatti irraa barbaadaa jirra itti dhufnee kitaaba kana binnee xalbuuta mallaa itti deemuu jirra kanaan baay'ee galatoomaa isin jedha waan hayyurraa waan tokko jechuu barbaada waan fakkii tokko isinii kaasuu barbaada isinitti illee radhu yeroo isin illee dabarsinee dhufne Boorana keessatti warri amantii wal dorgomu kan bishaan galaana guddaa kan cehanii biyya Booranaa dhufan yeroo dhufan gaara tulluu ol fagoo gubbatti mallattoo isaanii kaa'an nama naannoo san jiru nyaata dhugaatii dawaa kennu Booranni maxaqee warra bishaa akka margaqe jedhee waliin jiraataa ture booda gaaf tokko ammoo waan Booranni beekin tokkotu itti dhufu maali jennaani adda barii waan agarraa isin tajaajiluuf isinirraa barbaannaa jedhan suni hoo maali jennaani suuraa Nabii Isaadhaa fuula duratti baasanii nuti waaqni keenya kana amanaa jedhanii Booranni baay'ee rifatu nyaata fudhate dawaa fudhate uffata fudhate argamoo kanatti amanii ga'a kanaaf si dhufoon jedhu baay'ee rifatu mala dhabe malli kiyya eenyu jennaan ka irra barbaaduuf deemu maalee Boorana maal malli jennaan maalee maal irra dhawannaa jedhan hayyuu qabna hayyuu keenyatti dabarsine dubbadhu nurraa jedhanii na hiikan ajjeeni dubbadhaa jedhee duratti amma ajjichi duratti bahee maal jedheen kanaa rabbiin keessan kanaa jedhee inni kun yoo akkanatti ilaalu isin fakkaatamoo nu fakkaataa jedheen suuraan ajjiitu rabbii nu fakkaataa jedhanii maalee keessan malee kennaa mitii jedhee deebisee namni har'a boqannee jedhee manatti deebi abboo hayyuu oolii buli nu furtee jedhanii gaafa namuudhaa bulanii oolanii deebi'anii dhufan gaafa dhufan har'allee maal gaafatan suuruma duraan ture san gurraachatti jijjiiranii turte waan dabaatii jedhe Booran maaltu nu qabate har'allee maal raayita dubbadhuu jedhanii tole jedhee deebisee in bayi ammas duratti gurraacha kan agarsiisa waaqni meefi jennaan kanaa jedhanii isii dhiiroo waa isin gaafadhaa jedheen waaqni kun lama moo tokkoo jedheen tokkoo jedhanii maarree ka gaafa duraa adiidha kaallaa gurraacha isin lama jettanii yoo jennaan achitti furmaata kenneef jedhan ani waan kana kaaseefi hayyuun ummata cinqame ciniinsifate tokko furmaata nuti har'a wanni barbaannu hayyoota keenya Jawaar Mohaammed irraa jalqabne biyyi keenya ciniisuu keessa jirti isa dhugaa hollattee jirti ciniisuu irraa maallii ta irraa cinsii ta deddeebitee qabdu keessa jirti nuti hayyoo akkanaati ka gara garaa isallee dabalatee ka biraatiin furmaata akkasii akka nuuf fiduu barbaanna baay'ee galatooma waan inni jedhuus waan inni dabarsuus kitaaba siis wal arguu waliin arguuf deemna ulfaadhaa kabajamaa ulfaadhaa isin jedha galatoomaa saa keenya dabarsinee dhufnee dhiifama waliini fagaagumaan galatooma eessaansee maanguddoota eebbaa asitti nu baatanii Sheekh Abdalla duratti nu baa gara kiyyatti as naa baa Sheekh Abdalla Obbo Masqalaa Obbo Masqalaan jiru
asnaba asnil o akan asnaba opodaba tolega eba isani din opodama adigar kiyam tate namusan ordofu kesani pakka makkana tetani migadani mulatan kanan itinobuka kalatoma بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بقى نرجع الثاني وبرسكن وبجوهر كا أبصو أورمو كده إيرا تورته سبب أمورا ربي سببه أما تقوم لنا كل سات إكرام دعاء جمرو كنادا أورمو كيسات توان بريدا دعاء جركمو كوني رب سيتنو أومه ركو كأننا لسينو فورا يجود خناف بريدا دعاء جركمو وجركمو ربي نما حق دبتو نما حق دلق ربي نهابو نما حق دلق نما حق دبتو وجه نما العبد ربي نهابو ما لي في القرآن كيست ما يجي ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار نما ظالم وجور عبدك قلبي ما يوغا كاتوريز غرغارو باتك أفانيز غرغارو باتك قلبي يو سغر عبدك ركون يسوي سمودة تبيا كياما راجع أما اللي ربي نقوم ما الجدا إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل جدو إلما ما فرديو غوتي حقان أمانتي لا جتي أداني فوي كتا أن جتي أداني فوي زني أن جتي أداني فوي حقا ركو إساني يكي جلالا ربي نقوم خناف نما حقا دبتو نما حق دل وجه لابتو لكام نما حق دبني نما حق دل وجه نما لابتو ربي نقولي نما حق وجه نما لابتو ربي نقول jadi kayak nak nusa awak sani wanu tur kita tu kesini mah zulmi dunia kan kisah tidemu amar agama seina duri raja habesan zaman abatani bahdi mah kan aka nirdi karala nirim abatani zaman raja purakan zaman nari zaman dia fursi kan jeramu kisra jeramu Irani kan lagi wotum mah bekamada gargasana gora jadi gargaarsa kana ofiin agoraadhe maal qabdamaan nu goota gargaarsa goona jee gabbahe egaa waan barbaadu duraa dhabe yaade namichi yaman kun warra isa jalaatitti dubbatee maaliif mootiin keessa nu gargaaruu didi yaman dachii cufti warqii qabdii jedhe oggii kana namichi kun deemanii itti himnaani nama kiriminaala dalaquu fidhan nama wanjalanyaa 21,000 barsiisee akka habashaa achirra haalan itti erge oggii kana dhaqanii habashaa achirra ari'anii abrahaa dhaqiseessan booda ba'uu didanii qabatan hin baanuu jedhanii akkasii nama walii gargaarsatu nama ambaatii gargaarsatu miti nama walii gargaarfatee waan argate kana bakkaan ga'u rabbi nu haa godhu ammas obboleeyyan kiyyaa rakkoo biyya keenya jiru hidheetu kan dubban oromoonni beektan nama meeqa nurraa dhume qeerroo 50,000 kalti madaya kuma ribba ya magara didami san gara shantamani ga oromo oromo kana mali puan kan ini sariji mutayo ta kana sirin jara magara wodariti bidena gurgurat kachiti dut kawfatu tidaban jasama sadde tamatu tidaban mutamat sadde tidaban kiran man hilada ibbara sakatami afar oromo rate kana burhanu nakatu jere tuje hiram kana fi absotana ta azgete kana waratu kumma baqisi gete kana rawzura wa rabbi muhabbat rabbi to kutumanu haken rabbi ilman oromo khabiya bulchanile gatta ani siyasat oromo wajin obboleeyyan isaa wajjin rakkoo biyya isaanii kahee kan rabbi haa godhu afaan rakkoo walitti nu haa dhugeessu qabsoo as geete tana warra namni biraa dhufee harkaa fudhatuu miti warra of duratti qabeenyaanis
نجا يعني تصدر تجلس رب نهاجر رب ونهتاز رب تقطما نهاكين رب تقطما نهاكين تقطما أوا في جيبنا ما قال قالوا فجأة وأرجع تنسي الأباني بيرتس على تس رب تقطما نهاكين أسفل زيرا أكمل ولتان جوار بغنا غا نولف بغنا نوتيس لما تمو صدفا وارغنت ويا كان ويا ملكي واغولو توكما كينيا تيمسو ورمو كينيا علاليسو باراغيري اسيتيميتي فينفينيتي بوندي كينيا ولا غيني اكنتي اكا غمالو واغولو جوار قرار افتهوندا في قرار چرقيسي اغول kitaabni keetis dubbisuus baanu dhageenye galatoomii ulfaadhu baga nagaa nu dhufte baga nu idduutti sargamte guyyaa gaarii hunda keechaniif waa ta'u guyyaa gaarii. Akkam ooltan baga nagaa dhuftanii waggaan haaraan kuni inni walqaxaa jalqabaa kan milkii kan gammadanii itti gammaddan waan jiraatan kan itti isinii guutuuf ta'u yaa waaqa gadaa shananii waaqa bokkuu shananii waaqa alangee shananii waaqa malgaa jiraanii waaqa tutu saddeettanii yaa waaqa lemu gara tadila ya guracha gara garba waaqni kan hundumaatti waan laftis kan hundumaatti yaa waaq kan akkuma akkana ta'e waaq walitti nu qabdanitti galanni si haa ga'u oromoo akka as keessatti walitti qabde sandoon sana siddeetti qabii tokkummaa isaa jallissi oromoo jidduu isaa itti ammas tokkummaa maqaan namaan turanii jiru ittuu nu jallissi yaa waaq Oromoo humna ta'ii fi biyya irratti nagaan jiraachisi nagaa buusii fi Oromoo qofa otoo hin ta'in biyya lafa kana irratti waaqa nagaa buusii nama jidduutti akka nagaadhaan jiraatu waan biyya lafaarra deemu kan biyya lafaarra rakkoon deemu Oromoo simatuka rakkoo kana biyya lafaarra dubartee fi nagaa nu buusi. Yaa waaqa waraansa deemu hundumattuu nu buusi. Yoo waraanni ta'uu hundumayyuu rakkoon dhalate Oromoonis rakkoo sana keessaa ba'a. Yaa waaqa egaa si kadhannaa nu dhagaye. Yaa waaqa asitti nu qabde. Yaa waaqa asitti nu qabde. Waggaa aadaa mucaa qabsiifte waggaa moofaadhaa waggaa haaraadha. Isa dhufuus nagaa nu kenna. Ijoollee keenya guddisi. Jaarsolii keenya beekuutii keenya jaarsolii keenya nu jiraachisi. Warra beekuutii keenya warra ayyuu keenyas nu jiraachisi. Ayyuun keenya ammoo Oromoodha dhugaadhaan Oromoodhaaf jedhu saba isaatti hojjetu godhu. Yaa waaqa si kadhanna. Kadhaan keenya kana yaa waaqa kana yommuu asitti guuti. Jawaar baga nagaan dhufte baga karaa nagaa deemtee dhufte baga keessa waan hundumaa jala dabartee waggaa shanan kana keessa waan baay'ee jala dabartee baga lubbuudhaan jiraatte gara fuulduraatti amma sabni keessa waan dhaabbatee tasii duuba jirutti ilma jiraatta gaafa waaqni fide malee egaa isuma argineedha ammas jiraadhu kitaaba kee immoo baga irraantee baga kana qaqqabde ammas immoo gara fuulduraatti kana caalaa hojjettu waan si gargaaru nagaa siif kennu saba kee faana akka dhaabbattu si haa godhu humna siif haa ta'u sabni kee humnaa ta'u siif haa ta'atis saba kee humna ta'ii man jedha kanaaf immoo waan itti haa guutuun jedha. Nuruddin. Hedduu galatoomaa bakka teessoo isaaniitti raasmadhaani. Min beekaa buna hin dhuyne garuu xiqqoo booda sagantaa dhangaalee ni qabna. Kanatti aansuudhaan haasaa gabaabaa kan godhan obbo Bantii asitti naaf feera. Mee hamileen
baga nagaan dhuftanii baga waggaa haaraa geessan jiraanis Jawaar baga nagaan dhufte baay'ee eegaa ture nus carraa arganneetu asitti nu gidduutti argamte baay'ee gammadee jira galatoomii gidduutti argamuudhaaf fedhii nutti agarsiisu jechuudha. Ittaansuudhaan baga milkoofte jira milkaa'ina kitaaba kana barreessuu keessatti waan baay'ee jira yaadi jiraachuu danda'a. Dandeettiin ittiin barreessanii gadi baasan jiraachuu danda'a. Maallaqni ittiin maxxansan illee jiraachuu danda'a. Garuu odeensii daayivars ta'e akkasii harkisuu danda'uun baay'ee rakkisaadha. Kana gochuu keetti danda'uu keetti baay'ee gammadee jira. Kunis immoo qalbii uummataa, qalbiin dubbistoota yookiin odeessii kee si duukaa akka jiru agarsiisa jechuudha. Chaalenjii guddaa milkoofteedhaa fi baay'ee tokkoon gammada. Kanaaf baga milkoofte jira. Milkaa'ina namaatti gammaduun gara fayyaatiin dhufe waan ta'eef sammuu fayyabuleessa ta'uu agarsiisa. Namaaf gammaduun nama gaafa inni milkaa'uuf gammaduun akka namaatti waliif gammaduun baay'ee barbaachisaadha. Fayyabuleessa ta'uu keenya agarsiisa. Tarii namni tokko rakkatee gaafa inni rakkatu sana gargaaruu danda'uun koo gaariidha. Garuu inni takka maal jedhama? Gaarummaa miti yeroo baay'ee. Tarii ani nama sana gargaaruu danda'u bakka nama sana gargaaruu danda'u jiraachuu kootti gammadee kan ta'a. Kan hin kana godhu jechuudha. Garuu nama milkaa'eef gammaduun fayyabuleessummaadha. Kanaaf uummati Oromoo si jaallata. Nus warri Swiidin jirru akkas jaallanna. Kanaaf si affeerranneef gidduutti sagalee kee dhaga'uu barbaanne baga milkooftee siif gammannee jira jechuun barbaada. Mee gammachiisee kana egaa kanatti aansuudhaan dhimma inni dhufeeftu jira. Kunoon gidduutti kitaabni hin gaabbu jedhu waan hin fakkaatu arganii jirtu. Abbaan kitaabichaa immoo kun gidduu jira. Akka inni kitaaba kana kan yaadne turellee dhuunfaa kitaaba kanaallee hamma tokko maal akka ta'e maal irraa akka ta'e akka nuuf himudha. Dheeressuu hin barbaannu xiqqoo ishee hamma danda'e maqaa ishee dhufee koor jedhee kan lafa nuti fokas gochuu nurra jirullee dhaamsamuu dhaameetu gara eebba kitaaba kanaatti deemee jechuudha. Kanaafiyyuu mee Jawaariin akkamittiin simanna laataa? Itu nama tak tahu apa. Aku mau. Nagami. Magara kini uli udah. Magara hari yang lagi kan. Amal lah mau kota ni kan. Amol kata mereka. Amal lah mereka hari yang sedang lah. Sekarang yang lebih jauh na. Uji itu dah boleh kam na. Masa kalau ni aku tu. Kakak tu mana kakak tu? Kakak tu kakak tu. Bukan kan? Kamu bukan kan? Kamu ijabat aja, ijabat kenapa aja? Wah, ijabat tu kau yang bosan biasa bosan tu. Wah, ijabat tu orang macam berapa? Saya sana tak kau kait. Dulu dua orang itu jadi pun berapa tu? Lalu kalau kita kan kata itu kita berapa sudah begini. Uga boleh mana nak apa? Kau bawa lagi mana pun jadi je. Wah kita berapa aku orang lagi orang dah kait. Lama kamu, mana itu begini kan tadi. Kan tidak kamu, buaya tidak kamu jalan mana?
yoo barreessu dubbisuu baatanii maqaa kanaafuu barreessuun ifumaa'uu sarbaayii godhuudhaaf hedduu barbaachisaa ture. Wanni waa aadaa barreessuudha. Aadaa waa barreessuu qabaachuu mana keenya uummata ajaa'ibaadha. Seenaa jirtu kana durirraa kana dhibba meeqarraa kuma meeqarraa kaasee afaanumaa walii dabarsaa osoo irraa hin asiin gahe. Wanti saffachuu danda'anii baaboo faayyoo fi abaaboon kun wanti hedduu isaan jeemu jiru. Gara mana ilaalan qotataa galgala giddara taa'eetti ijoollee isaaniitti himaa jechuudha. Amma inni si hin danda'u silkiirra ta'a. Mucaan hin dhaga'uu hin danda'u silkiirra ta'a. Kanaafuu yoo barreessine malee wanti hojjennee fi wanti nurratti hojjetame dheeraa qaba waan jechuudha. Warra Naayijeeriyaatti magaa leencaa fi abbaa isaa lafu keessa gootummaa abbaa adamsee malee gootummaa leencaa inni maaliif abbicha leencaa adamsaa ooleetu barreessa leenci barreeffachuu hin danda'u. Waan leenci seenaa fi barreeffachuu hin dandeenyeef yoo yakkuun takka akkamoo taate seenaa abbaa leenca warra maqmatee ta'e ajjeesee malee kan leenci ajjeesuu hin himamuu jechuudha. Kanaaf namni keenyaas qabsoon keenyaas uummanni keenyaas seenaa ta'e dabalatee seenaan isaa waan sirriitti hin barreeffamne hedduu duratti hafee jiru. Beeki isin hundinuu osoo waa barreessan kitaaba guddaadha. Ammoo irraa keessa jiru keessa kan ijoollummaa kitaaba bakka adda addaatiin goote. Kutaa guddaa waa'ee ijoollummaa biyyaatiin kaa'e. Namni hedduun maaliif waa'ee ijoollummaa seenaa biyyaa miti kitaabni qe'ee seenaa kee qabu. Maaliif dhaloota irraa kaasee ijoollummaa biyya kaa'e namni ilaalcha siyaasaa, ejjennoo siyaasaa fura keessa qofa barnootaa fi waan adda addaa hin fudhatu. Haalli nuti dhalan keessatti guddanne murteessa. Kanaaf seenaa keessatti kan fakkeenya qabu warra isin jidduu jiru. Bobbaasaa ni jira, uffata ni jira. Iddoo kan tola ni jira, bobbaasaa gadaa ni jira. Ibsaa, footoo isaa osoo agarsiiftanii jira. Footoo bobbaasaa fi footoo abdataa ni jira. Gaafa ijoollee gurra waa'ee isaanii dhaga'uutu osoo waa'ee isaaniitii fi aslii fi raggaatuma dhaga'uu baadhee takka opiniyoon taa'u qabsootumma qabu. Maaliif ijoollummaan waa'ee jaynoo fi dhaga'uun, waa'ee seenaa fi dhaga'uun, waa'ee jara kanaa dhaga'uun akka isaanii akkaan ta'u dhagoon jechuudha. Kanaaf waa'ee ijoollummaa keessa darbee hanga tokko keessa kaa'e. Itti aansee imala barnootaaf qorannoo qophii qabsootiin kaa'e. Akkamitti biyyoota adda addaa keessa deemee waan hin hubattee qabsoo nagayaa irratti qorannoo gaggeessaa ture. Achirraa qophii waliigalaa qophii qabsoo irratti of keessaa qaba. Sammuu adeemsa qabsoo qeerroo keessatti maaltu ta'aa ture? Wanni namni hubachuu qabu kun seenaa guutuu qabsoo qeerrootiin. Waan baay'ee yaadatu waan malee keessa barreessa. Seenaa guutuu qabsoo qeerroodhaaf guutuutti isaan biraatiin namoota dalagu jirra irratti kan barreessuudha waan diitee irra qabu. Amma kanatti qoqqoo tuttuquudhaan namni illee onnatee akka barreessu yaada kaa'uudhaaf kan kaa'ee ta'a. Kutaan qabu waan irratti ce'umsi kun akkamitti akka dhufu. Maaliif namni darbetti eegale haasaa kafalanii hojii hojjetanii seenaa nama boosuu hojjetanii bara kuma lamaaf baabura irraa amma kuma lamaaf Oromoo maaliif hin dandeessu qabsoo hin dandeessu bakka shakkama argatee nuti asirra ijiiruu dandeessu. Haa ta'u garuu warrummaa seenaa kan dalageellee irraa bakka waan seeneef gadi fi haala ce'umsi seene haala marii ture haala hoggansaa irratti ture kan keessa qabu ta'a. Wanni guddaan kitaaba kana barreessee obboloota sirrii hin jee dhaloonni dhufu. Dhaloonni kunis maaliif hojjete akka gadi deebi'ee ilaala. Wanni an barreesse baay'ifatu wanti hundi dhugaadha. Jechuufi wanti hin yaadate ta'ee akka malee yaadate hin dandeenye. Wanni an barbaadu namni isaa hojii dhiisee kan dhiisee jiru sirrii miti jee seenaa sirrii wanni barreesse gaafa dhaloonni gara hundumaa xiyyaa keetiin qalbiitiin walitti dabalee seenaa guutuu sochii kanaa barreesse jee adda addaa. Kanga motora siasa hobi tu motor ini jadi na, sama kenal juga, mana untuk kalian juga. Bagaimana kenal dengan kalian tu apa? Ye, betul, yang kau baca kalian ini. Juga malam lebih satu kita lama. Anda yang betul satu tu. Anda sedih buat anu ini terkait yang satu dulu namanya. Berterima kasih dengan mau saya sih kita merasa benar. Jadi kita sudah ini benar kan? Jadi gerak ke kamu, lepas semua kita berdua bersama.
ሁለተኛው እስር ቤት 24 ሰዓት ከ24 ቀን የበለጠ ነው የሚለው ካላነበብ ካልጻፍ በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ በተለይሞ ለብቻ ታስረም በነበረበት ቴክኖሎጂ በነበረበት ጊዜ በጣም ከባድ ነበር። መጽሐፍ ጊዜ ለመግደልና ጊዜ ለማሳተር ጠቃሚ ነበር። ሌላው ደግሞ በግል ሆቴል ሆነ በትግሉ ያሳለፍነው ነገር መጽሐፍ የኛ ማህበረሰብ ኦራል ሶሳይቲ አብዛኛውን ነገር የሚገርም ነው። አሁን የአፍሪካ ባህል ታሪኩን ባህሉን በኦራል ታሪክ እያደረገ ከጀኔሬሽን ቆይቶ እያለፈ በግራት ጉዳይ ከእንግዲህ በኋላ ኦራል ሶሳይቲ ሆኖ መቀጠል ባለዛ በጣም ከባድ። ምክንያቱም ድሮ አያቶቻችን ቀን እርሻ ውለው ማታ ቤት ገብተው ምድጃ ዳር ብለው ይነግሩናል ታሪክ። እኛም ሌላ የምንሰራው ነገር የለም። እግራቸውን ውስጥ ብለን እግራቸውን እያጠብን እናዳምጣለን። አሁን ያ የለም። አያት ፌስቡክ ላይ ያለው ልጅ ቲክቶክ ላይ ያለው እና የሚናገርም የለም አስታውቆ የሚያዳምጥና የሚመዘግብ ነው። ስለዚህ መጽሐፍ አስፈላጊ ነው። ምሶረቴች መሆን የለበትም። የግድ ቴች መሆን የለበትም። ማንኛውም ማህበረሰብ አብዛኛው የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ኦራል ሶሳይቲ ብዙ ታሪኮች ብዙ የግለሰብ ታሪክ ራሱ እዚያ ላይ የመጣችበት ቢጻፍ ብዙ ነገር መማር ስለሚቻል መጽሐፍ አስፈላጊ እንደሆነ ስላሰብኩ ይዛሉ። የመጽሐፉ ይዘት አንድ ሶስተኛ ነው ወደ መጀመሪያ አካባቢ ላይ ከልጅነት ጀምሮ የነበረው ነው የጻፉት። ለምን ይሄን የጻፉት? በእኛ የፖለቲካ ዲስኮርስ ውስጥ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ዲስኮርስ ውስጥ ብዙ ጊዜ የፖለቲካ አመለካከታችን የፖለቲካ አስተላለፋችን ትምህርት ቤት በማንበብ በትምህርት በፖለቲካ ያዳበርነው ወይ ደግሞ ከዛ የመጣ ብቻ ይመስላል። ያደግንበት ተወልደን ያደግንበት ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ በጣም ከፍተኛ ተጽዕኖ አለ። እኔ ያደግኩበት አካባቢ መልክዓ ምድሩ የህዝቡ ስብጥር ሼፕ አድርጎታል። ያ ብቻ ሰው የቤተሰብ የባክግራውንድ ሼፕ አድርጎታል። የመልቲቴ ከተለያየ ሃይማኖት መሆናቸው ከተለያየ ክላን መሆናቸው ሼፕ አድርጎታልና ያንን አይ ዋንት ፒፕል ቱ አፕሪሺየት እኛ ኮምፕሊት ነው። አንድ ፖለቲካ ሰው ማንኛውም ሰው ኮምፕሊት ነው። በአዛውንት በሆነበት ወቅት የሚያንጸባርቀው አመለካከት የሚያንጸባርቀው ፍላጎት ካደገ በኋላ በትምህርት ቤት የቀሰመው አይደለም። ትምህርት እኮ ትምህርት ንባብ ከሰው ጋር ምናምን ኢንተራክሽን ኢንፍሉዌንስ ያደርጋል፣ እንዳዳበር ያደርጋል። ግን መነሻው እርሾው እታች መሆኑ ለማሳየት ነው። ከዛ ደግሞ በትምህርት ዓለም በሲንጋፖርም በኤንጋም በሌላ ማለት የሄድኩበት ወቅት ብዙ ነገሮች ተገነዘብ እየተገነዘብኩ የሄድኩበት እንዲሁም ደግሞ የሰላማዊ ችግርን ለማጥፋት በትምህርት ቤት በመስክ ያደረጉትን ጥናት አስቀምጫለሁ። ለምን እንዳስቀመጥኩት ሰዎች አንዳንድ ነገር መርሳት ጀመሩ። ኢትዮጵያ ውስጥ የሰላማዊ ችግር አይሰራም ተብሎ በተደመደመበት ወቅት ልክ እንደናንተ አሁን የምትሰበሰቡበት ኢትዮጵያኖች፣ ኦሮሞዎች የሰላም ነገር የሚሰበሰቡበት የጂሻዱን መጽሐፍ ይዤ ነበረ ለማከፋፈል አንድ እጅ በነፃ ይሰጠኝ ነበረ። ሰው ሁሉ ሌላ ይወረውር ነበር። ኖርዝ ወስጥ 2007 8 9 10 11 እንደዚህ ሶሳል ካይድ ይዤ ነበር። ሰላማዊ ችግር ሞክር ወያኔ በጉልበት እንዲያወሩ በጉልበት ይሰጡ በጉልበት ነው We study. You took our job serious. አጠና ኢትዮጵያን አጠና ሌላ ዓለም አጠና ቲዮሪ አጠና። ከዛ ደግሞ አረብ ስፕሪንግ ሲመጣ መጀመሪያ ያሰበው እንደማስባሰብ የስትራቴጂክ አድጀስትመንት አደረግን። በዛ ነው እስራኤል ነውና በጣም አንድ 3-4 ቻፕተር ዴዲኬት አድርጌ የጻፍኩት ለጥናቱ የነበረው ዝግጅት ጥናትና ለትግሉ የነበረው ዝግጅት ጥናትና ፕሪፓሬሽን ጥናትና ዝግጅቱን በደንብ ነው ያስቀመጡት። አይ ቲንክ ሪደርስ ቱ ፔይ አቴንሽን አንዳንድ ያው ዲቴይሉን በሙሉ አላልኩትም መጽሐፉ በጣም እንዳይረዱ እና እሱ አይደለም ወጥኛ የትሉ ሂደት ከ2014 ጀምሮ አክቹዋሊ ልብ ይተው አሁን ይቻላል በርሳችን ይሰማ ጊዜ አንዳንድ ነገሮች ኢምፕሊመንት ማድረግ የትሉ ደጋፊ ነበሩ። አንዳንድ ኢምፕሊመንት ያደረግናቸው ነገሮች ነበሩ። አንዳንድ የቀሰምናቸው ልምዶች ነበሩ። ከዛ በህይወት ደግሞ ከ2014 ጀምሮ እስከ 2019 የሆነውን ጠቀስ እያልኩ ነው ያለፉት። ሌላ መጽሐፍ እየጻፉ ነው ከሌሎች ሰዎች ጋር የቄሮን ትግል ዲቴል ሊስት እያሳለ ከዛ በኋላ ሌሎቹ ትግሎች የሚቀርም እየጻፉ ነው። ምክንያቱም የኛ ሀገር ሰውም ሌላ ማገር የሚረዳው እዚህኛው ውስጥ ግን
ምን ማለት ነው? የራሴን ትውስታ አማታውሰው ብቻ ለምሳሌ ሰምቼዋለሁ። በመቀጠል ድል እንዴት ተመጣ? የለውጡ ዋዜማ የነበሩ ድርድሮች፣ ንግግሮች፣ ሽኩቻዎች፣ ፉክክሮች በተቻለኝ መጠን ባላንስ ለማድረግ ሞክሬያለሁ። እሱም አሰምቼዋለሁ። ከዛ ደግሞ የሽግግር ሂደቱ ሽግግሩን ለማሳካት የተደረጉ ሙከራዎች፣ የገጠሙ ፈተናዎችና ከዛ በኋላ የሁለት ዓመቱ የእረፍት ጊዜም ሰጥቼበታለሁ። ትልቁ ነገር ለዚህ መጽሐፍ ውስጥ መጽሐፍ ስጽፍ ሌላውን ኢንካሪ ማድረግ ፈልገው የምንጽፈው የግድ 100% እርግጠኛ የሆንበት ሊሆን ወይ ደግሞ እኔ በማስታውሰውና አንተ የምታስታውሰው መካከል ምን ሊሆን ይችላል? ያ ሊያስፈራ አይገባም። ጀስት ራይት የምታስታውሰው በምታስታውሰው መሰረት ጻፈውና አስቀምጠው። ሌላ ሰው አይ አንተ ዛሬ ተካሄድ አንተ ያስታውሰው ትክክል አይደለም ብሎ ሲጽፍ 3 4 5 6 10 ሰው በተመሳሳይ ታሪክ ላይ የተለያየ አተረጓጎም ትውስት ሊሆን ይችላል። ያንን ኮምባይን ተደርጎ የሚወጣው ኮምፕሊት የሆነ ሂስትሪ ወደፊት የታሪክ ሞራል ይለናል። ይህም ለማበረታታት ነው። እንግዲህ ይህን የመጽሐፍ ምረቃና ዲስከሽን ለመጽሐፉ ብቻ ነው የሚሄደው። እንደምታዩት መቀስቀስ ያለቀስቀሰናል። ትግሉን ረገብ ካለበት ድርግ አድርገነዋል። ሚሽን አለ። ዝም ብዬ ወሰደን ብሪግ ብዬ አይደለም መቀስቀስ ስለፈለኩ አሁን እየበላ ነው እያደረግን ያለነው ማለት ነው። አሁን የምንፈልገው ውይይት፣ ክርክርና ዲስኮርስ እንፈልጋለን። ከዛ በኋላ በሂደት ተጨባጭ እንገባለን። የሚቀጥለው የትግል ምዕራፍ ተከፍቷል ማለት ነው። እንግዲህ ሁለታውን በኋላ ላይ እንመለስበታለን። አሁኑ በዚሁ አበቃለሁ። ለቶም አመሰግናለሁ። Dura di menjawab, asmul torta, asisten kopesnya jera, Muhammad Rafiq. guyyaarraa bara 2025 Janawaarii tokko guyyaanis tokko Jawaar Muhammad eebba kitaaba hin gaabbuutiif keekii asitti nu muraa jechuudha. Jawaar Muhammad. Amine Lingiru, Amine. Jawaar. Amma kanammoo Jawaar Muhammad muraa jechuudha. Walumaan laala. Kitabu motiya wambira na mita gamode Ingatu Jawari bakka teessuma isaatti naasifadha. Kitaaba kana eebbisuus deemna. Kitaabni anammaa akka qabu kun kitaaba jalqaba inni amma banee caalbaasii fudhachuuf deema. Namni caalbaasii mo'ate mallattoo isaa maqaa isaa wajjin maqaa keessa wajjin argatta. Gatiin kitaaba kanaa qarshii 600. Nutillee sirmarraa kaana. Caalbaasii nuti har'a goonu immoo caalbaasii namni mo'ate hunda kafala osoo hin taane kan irratti dabalatan isaan kafaltan jechuudha. Qarshii 600 jenne namni 300 irratti dabale namni sun 300 kafala jechuudha. Kanaaf ammoo kureen gurgurtaa bakka bakka keessan nuu qabadhaa. Namoota nuti carraa kennineef saniif mallaqa irraa fuudhuudhaan iskuushaa ta'uu kontaaktii yoo qabaatan illee bareedaadha. Saniif kitaabni kun amma caalbaasiif dhiyaata. Amantiin afaan Amaaraatiin waan isin ijoo qaba. እሱ ያለው በአማርኛ ደግማለሁ። እንግዲህ ለብዙ ጊዜ በካቨሩ ላይ እንደዚህ በታይትሉ ላይ ብቻ ስንጨቃጨቅ የነበርን ሰዎች
ዛሬ ውስጡን ገልጠን ልናይ ተዘጋጅተናል። ስለዚህ የመጀመሪያውን ኮፒ ስዊድን ለመጀመሪያ ጊዜ ሊሸጥ ያለውን የመጀመሪያውን ኮፒ የጀዋር ፊርማ ያለበት የአሸናፊው ስም የሚጻፍበት ይህንን መጽሐፍ ለጨረታ ማቅረብ እንፈልጋለን። መነሻ ዋጋው የመጽሐፉ ዋጋ ነው 600 ብር ነው። ከዛ በኋላ እየተጫረትን አሸናፊ ይወስዳል ማለት ነው። ጨረታው የሚካሄደው እንዴት ነው? ለምሳሌ 600 ከሆነ መነሻው ሌላ ቁጥር የሚጠራ ሰው በጠራውና በ600 መካከል ያለውን ልዩነት ይከፍላል ማለት ነው። በመጨረሻ ሰው ላይ አሸናፊ ላይ እንዳይወዛ ከስር ቃል የገባነውን እየከፈልን ስዊሽ እያደረግን እንቀጥላለን ማለት ነው። በዚህ ሁኔታ ጨረታውን ያካሂዱልናል። መሐመድና ኑረዲን ጨረታውን ያቀላጥፉልናል። አየ ኮሪያን ጉርጉርታ ወልዶ ለተቆይተኒ ayan ifama warri maqaan qabata haga qabatan ittiin eegalu xiqqoon obsa. Obbo Banti nama keessa deemee nu qabu koree gurgurtaa keessa abdiin faan dafaatiin hooseensaa namoota nuti carraa kennineef akkasuma karaa isuu haa ta'u amma kontaantidhaan kaashii kafaluu dandeessanii albaasii keenya booda eegala. Asuma keessatti nuti carraa isinii kennaa waggaa harka baasanii hin kennee haga makka irratti dubbattanii san booda galmootan jechuudha. Namni dhumarra carraa argatee kitaaba kan mo'atu ta'a. Egaa akkuma waa'ee jedhamudha biyya kitaabni yeroo jalqabaatiif Jawaar Muhammad bara 2025 jiini tokko guyyaan tokko bane caalbaasiin dhiyaataa jira jechuudha. Caalbaasiin kun daqiiqaa haga dheeratu hin beekne. So akkuma Nuuraddiin isiniif hime kitaaba kana abbaan mo'ate Jawaar Muhammad mallattoo isaatii fi maqaa nama mo'ate san irra barreessaatii jechuudha. Ayyee hin eegalaa jechuun maqaratti namni kitaaba kana 600 dabalee fudhata. 600 miti irratti dabaltanii jechuudha. No, 600 dabaluu qabda mallaqa ka'umsi isaa 600. Kun ka'umsi isaa 600 irratti dabaltisan kafalta. Kan irratti dabalti 600 yoo 200 dabalti 200 sana ammoo kafalta jechuudha. Ayyee namni qarshii 600 dabalee kitaaba kana fudhachuu barbaada. Ayyee beeka. Maqaan keenya Abdul Munir qarshii 400 dabalee nama fudhadha jedhee achumaan galmeessaanii. Namni biraa ayyee maqaan keenya meeqa irratti dabalta? 1,000 irratti dabalta? Maal jedhu? 1,000 irratti dabalta jechuudha. Lakki amma 1,000 irra jira. Amma 1,000 irra jira. Hayyee baangeen Muhammad Kadir Nukaba qarshii 1,000 irratti hiriiree jira. Amina kennaafi. Kitaabni kun isaaf dabramoo nama biraatti irratti dabalee fudhachuu deemaa wajjin ilaala. Hayyee harka biraa sibiilaa ifame yeroo tokko. Hayyee hayyotarraa. Kuma irratti dabalee jira jette amina kennaafi. Kuma 3 irra jira. Kuma 3 irra jira amina kennaafi. Kuma 3 maqaa keessa yeroo tokko.
haadha moosisaa haadha massaa luqama maqaa isaanii qarshii 1,000 irra dabalee fudhate amma 3,000 irra jira amma 3,000 irra jira namni irra dabalee fudhachuu barbaadu yaadachiisa namni irra dabalatan mallaqa jettan kana kan fudhuu qabdan mo'attanii mo'achuu baatan illee